Osoo koppii paaspoortii baasuudhaaf maallaqa keessan hin dhangalaasin karaa salphaa ta'een lakkoofsa iqaamaa keessanii yookiin koppii iqaamaa keessan duraanii argachuu ni barbaaddu. Akkasumas osoo paaspoortiitti birrii keessan hin dhangalaasin karaa gabaabaadhaan iqaamaa baafachuu ni barbaaddu. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Ergaan har'a ani isinii dabarsu kun shamarran biyya Saawud Arabiyaa jirtanu warra gaafa mana madaamiitii baddanu iqaamaan isinii hojjetame qofaaf tokko. Lammaffaa immoo warra iqaamaa baafachuuf fedhii qabdan qofaaf, akkasumas fedhii qofa osoo hin taane warra birrii qabdan baafachuun qaba, seera biyya kanaa guutee jiraachuun qaba jettanii warri murteessitan qofti. Warri murteessitan qofti. Warri calluma ittanii akkanaan zaamaa gootanu zaamaan godhina. Tokkoffaa caarraa kanatti fayyadamaa yeroo namni isiniin jedhu tola waan fayyadamtanu isinitti fakkaata. Wanni akkas jedhanu hin jiru. Wanni addunyaa kanarraa tola argatanu hin jiru. Garuu otuu nyaatamin karaa salphaa ta'een wanta tokkotti fayyadamuun akka nama tola fayyadameeti jechuudha. Kanaafuu shamarran biyya Saawud Arabiyaa keessa jirtanu caarraa bareedaa kanatti fayyadamaa. Sa'aatii keessanittis fayyadamaa. Warri fedhii qabdan osoo koppii paaspoortii argachuuf maallaqa keessan hin dhangalaasin karaa salphaa ta'een lakkoofsa iqaamaa keessanii yookaan iqaamaa keessan duraanii koppii isaa argachuu ni barbaaddu. Deebi'ee immoo osoo paaspoortii hin baafatin iqaamaa kana baafattee harkaan gaattee ergasii booda deemtee paaspoortii kee birrii 200 baafachuu ni barbaaddu. Lakkoofsa bilbilaa waatsaappii duwwaa 9 39 90 83 17 haay yookaan salaamu alaykum kana kanan barbaade jechuu dandeessanii jechuudha.